qabatin na bochisa jette harreen. Ayye. Yoo isiin irraa baate jaldeessilleetti tare maaltu si bochisa jennaaniin wallahi boqqoolloo wayii namatti asheete osoo har'a muradha iftaa muradha jedhu osoo isan qammasin ka ajalli rabbii na qabatettu na iyyisiisa jedheen jaldeessillee. Yoo jarri lamii irraa baate leencillee iyyansatti qabee booye maaltu si bochisa jennaan taduuti tiyya harreef jaldeessa wajjin taate na bochisa jedhe. Duutummaan tiyya harreef jaldeessa wajjin ani leenca ta'e. Ka ummata akkana Oromoo himadhee waliin nyaadhettu na bochisaa jiraadha wallahi alazim. Ummata akkana ummata shakli akkana qabu afaan kiyya haasa'u. Osoo mootummaa wayii taa'e takkattiin isii alan jirtu martiin isii sijnul mu'abbadiin jirti. Idmee isii warra idmee baatu ganamaa galgala misira malee nyaachisu akka isiin coggaarraan dhumatutti. Kulli mustashfaa coggaarratti akka yaatu. Maal yaase rabbiin dubartii dhiira barana rakkanne bara waan dubbannu dhabne amma isin Misirri maal godhaytan? Misirri maal godhaytan? Coggaarraa laata waca kana dhaaba. Waca kana dhaaba. Adada isiin dubbattuun coggaarraan hin gubata. Takkattiin asirran dhufu. Maal kolfitanii waan kolfanii? Nama wallahi. Amma waan jirtanii. يا أبو مصابي أكوان كاس قد أجر تاني وين التوست والله وبالله والله العظيم أنسى بيخو يا صديقا أجولن تنام تارسيسي كومن دوغاب درويتتدو ولد دولتسن جيتش أما جد أما جرو كان ولنقون والله العظيم جيتش أما جد أما جد أمكان هنجر وانا كان نمني أداتو كيس نجور نمنو ما سلا دورة تكو وياك بجننا بتكو كيس هنجرو فردي شانغوتي تكو قفت والفيديو بباتا نرتف فردي شانغوتي تكونتن والأرابدة تنالي قراجلان أمم مشوشناني مدابت برا توقفا مكان دا والأرتيون آبت وجدان أكا منغستي كوري شمالية سنگودا تابرا وفي رؤو تبير جرابرا أكا وان سارو كوي دربي حررگي مردم مرو گودا تابو أني چنکمي برا منا چوفت ناجرين بير دبره معلوم منا كنا تيجي عرمني الله تنفتو يفور أني تيجي تنان سركون نجران سنبرنا الجفتي تيجي تنسان باي أرجع كنا وانا رمل إفت كنا ركوتو كم نجته كنا وان تيف وان أني سنيدا متكتي سنر اللين بيكو سني كنا وان فردشانغو لفتيكتا أكاتا ربي الرادة لغوكو فايقا والله نما علماء هجانا جو شيء آدم طولا قد دي بسوار ربي الرادة لغوكو فايقا هنچن كمنا ولين إما باي كمنا كديا باي كمنا جزاك الله خير ورا عملنا إسادو فيكم بيتني شكلين إساني غابا أمازون كيسادو أمتا كلها يا برازيل كيسا كجيرو توكو أرغتاني أكاسوما جرتي أورتين إساني أكاي تاونولتو أرومو كيسا تلتمالي ورا غابا أمازون موتمان برازيلو دتابي بنيسا بوسونا وجنگا ديس akka rabbi sinjilaachiset kabbaad masaara kanarratti waraqaa wayii godhattee jirti huccuun qabdu warra gaaba Amazon keessa taa'u warra santu achi keessa dhalate amma Oromiyaa keessatti warri satirii namarraa hiiku kun ijoolleen argitanii isin Oromooyyuun fakkaattu shakliin isii baay'een isin luka qaqal'atte akka Yaajuujiif Maajuuj warri nama arrabsu Oromooyyoo akkanaa dhalche didilbii dhalche akka sanyii kana akka Sheek Qaasim akka Ustaaz Maali kulli keessan dhalche Oromo warra fuula walitti butamu tokkaan dhalchinay eessaa kisiin dhufte qoratamuu qabdi jarri tun ummanni Abu Yahya wallahi qabate ani wanni ani sodaadhu ummanni kun ummata foon namaa nyaatu ta'uun oolu feega billahi bitadhaa manatti cinqatti jirra obboleesso ganama galgala ijoollee teenna bakka bulte ganama galgala tolaa jirra Abu Yahya guyyaa furii fadha kolfe wallahi warra foon namaa nyaatu kuni warra foon namaa nyaatu shakliis ilkaan laalame ilkaan akka dheeratu wayita nama arrabsitu warra lafee barate ufeegaa mana keessan eeggadhaa walii labsaa bakka jirtanitti
warri nabbaashul warri waa awwaaltanii namni isinirraa du'e ummata kanarraa eegaa qabrii yaasanii akka nyaanne. Ummanni ummata foon namaa nyaatu an argee jira. Ilkaan lallaala ilkaan garaa ka diddiimatu. An kana isinii dhaama. Isin amma araara maaliif deemtanii miti mana keessan eeggadhaa ijoollee teessan eeggadhaa. Ummanni isin xabbasee akka isin hin finne ganuma qofa isin araara deemu jiru. Namni araara kana kaasillee hin jiru lakka. Abadan. Maal araara Abadan namni kaasu hin jiru. warra qabrii yaasee nama nyaatu waa araarsitanii warra nu martu warra himataaru eenyutti isaan araarsan nu bar warra himataaru aan baad jaarraa abbaa gadaa jechuun ana shee adam jechuun ana isinii bar raayya jechuun ana isinii bar nabbaa shulqubu ani asheerri yaadan waan isinii dhaamu masrii keessa jirtaniimi masrii jirtaniimi yoo namni akkanaa kun masrii keessa jiraate daa'imman keessan eeggadha akka isin hin xabbafan jaarsummaa maaliif deemtan anan magaalaa keessa taa'u kana keessa soqee gariin gara madiinaa kana jira jedhanii warra madiinaatti dhaamee jira ufaa eeganii akka ciccirtee nama nyaanne yaa rabbi nu baasi yaa Allah yaa rabbi mana kiyyarran baasiin ummata kana yaa rabbi si kadhe gooftaa warra qabri yaa rabbi maal araara maal teettan leeyli salaata akka manarra isin hin baane hattan ila harroota haywaanaa isaanii jettan amaazoni mu'e maal jettan maqaan isaanii warra ila harrootuma haywaanaata nama qabu kararraa eega kun warra haywaanaata illee nyaatu namaa miti warri sangaa qabu jabbiloota qabu ro'oota qabu kararraa qaba yaa Allah yaa Allah yaa Allah yaa Allah yaa rabbi sinaa baasu aamin bineensa tokko jira Abu Musab bineensa tokko tukara kamiisii kana jira jedhan bineensi suni nabbaashul qubuur jedhanii kanuma ka isiniin jedhaa jirru kana nabbaashul qubuur kanniini bara nama fakkaataa kunniin warruma kamiisiin jiru rabaa inni isaa isuma amma laala ila waa isinima warra hoolota dalagu kana keessa guyyarraa arabni yayyii nyaatte jetti jedhanii ijjite akkanatti jaruma nyaataa bula foon hooloti cire taduute araba yayyii maaltu nyaate ija isii akka jijjiruun argitanii akka diddiimatu a'uuzu billah usturna haywaanaata keenya nu najjaasi ijoollee teenya nagaa nu baasi nu nagaa baasi mana keenya nagaa baasi eessaa yaa'e kun ilaahii mootii aldassama nu dhaqqabi jedha rabbi kadhaa wallahi mana keessan eeggadhaa bakka jirtanii meeshaa bitadhaa balbalarraa uf eegaa jiraa isin nyaata ku wallahi areeda kana wajjin isin liqimsaa booyaa uf eegaa makkatti warra laala osoo jirre jiraa isin liqimsa rabbi nu haa baasu wallahi abu yaaya maleenca fakkaatu kana dabarsiti jiraa dabarsiti osoo argite amaamaa Allah isin jaarsaanii wal simbira seenee bar wallahi isin muddamne yulashii ka'an guyyaa sadi takaatii karra dhufe mana kiyya eeggataa jira way balbalarra na bayaa kunni wal harkisee isin dadhabee mee guyyaa meeqa ana kamitti ol baya hattan takaatii kana keessa na liqimsa na fakkaataan ummata sodaadhee jira baraan keessa jiru kuma qabda wallahi sheeka bara wallahi sheeka nama kumashan duga mabar nama kumashan irra warwaatanii qixxaacitanii ijibbaatanii itti dhiisan guyyaa meeqa guyyaa maaliif warwaata wallahi mata sheeka Abu Musab arge dubbii Abu Musab wallahi dubbii dhugaa arge Allah Abu Yaya kuma shanii miti warra dhiiga namaa baratee foon barate kana namni miliyoonni deebisuu hin danda'u kana amma wanni ani isinii dhaamu ulee baangaa waan qabdaniin balbalateessan qabeenya keessan eeggadha aga rabbiin gara dabarsee dabar aafaata kun aafaata sheekaasimii dhaama dhagayaa dubbiin ani isaa ilaala eega rabbiin koronaa aalamarraa dhaabe koronaa oromoo kanniin gadi dhiise warra foon namaa nyaatu koronaa oromooti kunneen يا ربي نركب ميشا بتدع لا بابا كجبت ميشا جارت ماما تسنيك يا دبت والله والله جمال كيس جبت كان نويمي
Kanneen amma warra Wallaggatti illee nu labsa. Aqalli Rabbii na qabateen na bochisa jettee harreen. Ayyee.